harka fuune kabajamtoota hordoftoota Oromoo Multimedia Production bakka jirtanitti salaamtaan tanya isin biraa geessu isin jecha arraas gaa akkuma beekamutti gaa kunoo sagantaa nagaa fadhuu keessummaa ajaa'iba keessummaa isin jaalatan qabadeetiin isiniif dhufee jira. Keessummaan keenya kan arraantinaa Nation of Nation jechuudhaan kan beekamu gaa Jaaloo Juus qoosaalee adda addaatiin isin bohaarsaa kan jiru. Jaaloo Juus qabadeetiin isin dhufee jira. Sagantaa nagaa fadhuuti. Sagantaa tana gaggeessaa kan isin waliin turu aan obboleessa keessan Iid Ali Musaati. Akkasumas ogeessi kaameeraa Ahmad Ibrahim Jaalalleen waliin jira. Mega Jaloon gaafii isaaf dhiyaatte hawaasarraa Jaaloo Juus gaafii hawaasarraa isaaf dhiyaatte maal jee kan deebisu waliin laallu ta'a hanqasuu isinis nu faana turaa isin jenna. Ati kaartoona moo namaa? Fuula kee isa dhugaa yoom nutti mul'istaa? Hojii kaartoonaa kanatti maaltu si kakaase? Tan na fuudhi isin jettee jira deebisaa maal deebistaafi? Waan hojjettu kana namaatu siif kannamoo siitu barreessaa? Jawaarii fi Abiy eenyurra jaalataa? Kaartoona deddeemu yoo isin jaanni aartaa? Jirra jirtu daawwattootaa fi hordoftoota Oromoo Multimedia duraan dursee Oromoo Multimediaadhaan kabajaan asinnaa afeeruu keessaniif guddaa takka naa galatoomaan isiniin ja'a itti aansuudhaan immoo gaafii naa dhiyaatteen deebisuu yaala. Okay, gaafiin dura naaf dhiyaatte maqaan kee guutuun eenyu jetti? Maqaan kiyyaa Farhaan Idriisiin ja'ama. Eessa dhalattee guddattee eessa jiraattaa? Kaniin dhaladhee guddadhe magaalaa Jaalalaa magaalaa Dirree Dhawaatti. Kaniin jiraadhus achuma. Ati kaartoona moo nama? Ani sooshaal miidiyaa irratti kaartoona lafatti immoo nama. Fuula kee isa dhugaa yoom nutti mul'istaa? Gaafii tanaaf ammaaf deebisaan qabu garuu namni na laaluu barbaadu hojii kiyya keessatti na haa laalu. Jecha nomination jedhu kana anaatu discover godhe for the first time. Nomination jechuun waan wal keessa jiru takka jechuu. Fakkeenyaaf hamaa, gaarii, jallaa, diriiraa, jaalala, jibbeensa, khayrii, sharrii, baqqaawwannummaan ummata keessatti agarru hundinuu nomination jedhama. Hojii kaartoonaa kanatti maaltu si kakaase? Honestly, hojii kaartoonaa kanatti wanti na kakaase. I want to be a creator of happiness. Nama gammachuu uumuun tahuu barbaada. Ofii xiyyaafillee gammadee namallee gammachiisuun jaaladha. Addunyaa kanarratti diinni ilmi namaa guddaan dipireeshinaa, istirasaa, minaamination waan kana fakkaatanii. Tanaaf waan kana dhaamsisuudhaaf gammaduu dandeehuu qabnaa je'eetiin amana. Fakkeenyaaf namni tokko waan hunda qabaatee makiinaa bareedduu, mana bareedaa, qarshii miliyoonera qabaatee yoo gammachuun qabaanne jireenyi ittiin tolu dipireeshina keessa seenaa jechuu. Dipireeshina jechuun sammuu ilma namaatiif hin barbaachisu waan fokkotaa tokko. Dipireeshinni akka idil addunyaatti waanuma dhageenyu. Sababa dipireeshinatti nammeeqaa if miidhee nammeeqaa miidhamee waanuma dhageenyu. Tanaaf ani kaartoona qofa osoo hin taane waan gammachuu namaa uumu hunda baradheetiin yaaluu barbaada inshaallah. Tan na fuudhi isin jettee jira deebisaa maal deebistaafi? Gabaabumatti faate dadda fi manguddoo fi jimaa ergadhuun ja'an. Jaalallee ni qabdaahi jaalalleen qabu jaalachuu immoo ilkeen itti cabse ni yaadadha ammaan dura miciyoo takka haalaan jaaladheetiin yeroon isii arke hunda rifadheetiin deeminsinarraa badee dirruma diriirtu sanatti gufadhee kufuu ture. Waan hojjettu kana namaatu siif kannamoo siitu barreessaa? Kan namni naa kannus ni jira irra guddaa immoo naatu barreessa. Jawaarii fi Abiy eenyurra jaalataa? Gaafii tana galatoome gubbaa nu taalla. Next please. Garuu sodaadhee sittiin fakkaatiin kabajaadha. Kaartoona deddeemu yoo isin jaanni aartaa? No, never. No, never. Fuula duraaf eessa jiraachuu feetaa? Ani ammas Oromiyaan jira. Fuulduraafis Oromiyaa hangaanduu. Mudannoo hin daganne takka nuu himi. Mudannoon hin daganne ta haalaan na kofalchiiste takka yoo jiraate dhiyeenya kana nama tokkootu maqaa kiyyaan FB banatee filoo daldalaa ture saniin ol bahee ummataan nama kana dhaqaatii riipoorti naa godhaa jeen akkasitti dhaqanii riipoortu godhuu dhiisanii filoo like nomination godhanii jajjabeessan. Hojii kana itti fufuuf hamileen si barbaachisu nuu himi. Hojii kana itti fufuuf hamileen na barbaachisu like, subscribe, share, nomination godhuudhaan na jajjabeessu. Dhaabbata Oromoo Multimediaatiif maal dhaamtaa? Dhaabbata Oromoo Multimediaatiif wanneen dhaamu jabaadhaa, jajjabaadhaa, hojii gaarii jirtanii if duuban deebi'inaa, never give up, nu jiraadhaa, kabajaan asiin na afeeruu keessaniifis galatoomaan isiniin ja'a. Rabbii jechaan isin jaaladhaa. Assalaamu alaikum. Daawwattoota keenya kabajamoo Jaaloo Juus gaafii hawaasarraa isaaf dhiyaate bifa kanaan deebiseeti jira. Mee isinis gaafii inni isin deebisa kana akkamiin yaaddan?
channel Oromo Multimedia TV yoo kan haariyaa taatan taate asumaan subscribe godhaa maatii nu taasisaniin jecha sagantaa ta'an irratti eenyu qabadee isiniif haa dhiyaadhu komentii jalatti nu barreessaa Oromo Multimedia yoo kan haariyaa taatan taate subscribe godhaa maatii nu taasisaniin jenna guddaa galatoomaa isin jaalanna horaa bulaa jiraadhaa.